Muuxannoolee gaggaarii abbootii teenya kaleessaarraa dhaloonni arraawaa barachuun hegeree ilmaan isaaniitiif waan fuuldura bu'aa gaarii ta'u hojjechuu qaban jaan jiraattonni araddaa ganda qonnaan bulaa. Bulchiinsa dirree dhawaattii naannoo ganda qonnaan bulaatti ooyiroonni kuduraalee garaagaraatiin badhaadhan kan argamanidha. Kuduraalee kanneen keessaa seenaa dheeraa kan qabu timirri isa tokko yommuu ta'u, timirri dhukkuboota garaagaraatiif qoricha ta'uu isaa saayintistoonni adda addaa ragaa ni bahu. Kanaaf kunuunsa timiraaf taasifamu ilaalchisee deeggarsa ogeeyyii misooma qonnaa kan barbaadan ta'uu jiraattonni ganda qonnaan bulaa ooyiroo talagadoon dubbatanii jiran. Wanni kun namoota hin damayne amma immoo namuu dammaqatti fudhatee waan faayidaa qabu lafaatiif illee wayya amma ooyiroonni kunillee godaanaa jira haala jiru kanatti kaka'aa jira. Wanni kun abbootiin ooyiruu keessa rabbiin mana kasaa keessa godhalleen faayidaa irraa buufachaa jira. Muka faayidaa qabu akkaataa islaamaa sana isa kana ragallaallee rabbiin umrii namoota yaa kan nuti gartee waan kun kunuunfamee mootummaanis waan kana irratti xiyyeeffatee amma kumush mandariina kana wanni kun umriitti isan ga'u ammoo isa kana koreen takkalleen irratti xiyyeeffatee dalayduu waan hin jirreef muuxannoo irraa fudhannee waan kana akka biyya sanatti gaaran irrattis laggeen irrattis bishaan illee hedduu galaanillee hedduun fuudhu naannaa walagaa irratti illee kunuunfamee akkaataa biyya sanallee ijaaru ta'etu yaada qaba. Mata biyya sana akkatti gartee namoota mootummaa irratti xiyyeeffatee gargaarsa isa kanaa gootu maaliif xiqqaa rakkan isaa hogguu horan kana waa'ee sullaamaa kanatti namni qalbii irraa cabxee xiqqashoo booda deebi'e. Inni oomisha guddaa kana tokkichi gurruu 20 ol dhala waan bu'aa guddaa qabu yoo tajaajila kanneen biraa 30 ni dhala bu'aa guddaa qaba. Waan kana sullaamaas mootummaan eegaa irraan tana irra nu xiyyeeffatee waan korruun meeshaa irratti hin baanu kana cufa akka nu tajaajiltee biyyaafillee bu'aa biyya tanaatiif dhaloota boodaatiif akka buuftiyyaatiin hamma akka deemaatti ilaala gizee irra baatu kana dhabdhabduu jira. Nuti gaamma humnumaanii gaa akka biyya arabaasan meeshaa ittiin bahanii fi itti tolchan kana ammas akka inni kun gattee ilaal raamoonii fi ololee kun hin balleessin. Kana dhaba malee sila akkuma biyya arabaasan daran ta'a kanyas. Dawa kanaaf yoo mootummaa waan kana gattee ammaan ifaan keessaafu araddaa sana keessatti lafa gurguruu didee muka kana dhaloota dabalsuudhaaf akka mootummaan jedhutti irra qabsaa'u jiru tokko fa'aana. Wanni kun magaalaa dirree dhawaatiif illee ziinaa guddaadha. Bareechina magaalaa guyyaa ala daamma dhufanii baalan nu gaafatan. Asirraa murree fi aluusatti taphachaa ni galan. Kuni akkaan barbaachisaadha. Mootummaa kan yoo fi irraa fuulli isaanii as deebi'e wallaa gammachuu guddaa irraa qaba. Waan nus gammachiisee biyyallee gammachiisa. Akkaataa ooyiruun kutu jirti. Namni quba qabus hin jiru. Kanaafuu ooyiruun akka hin tuqamne gabareenis akka if danda'ee dalagee irraa fayyadamu takka haalli yoo mijaa'e karaa turuu ni harkamaansa. Kanaafuu gabbu'amee keessatti koreen takka ijaaramtee irratti dalagamuu qabdi ooyirota kanarratti. Timirri kun umrii dheeraa waan qabuuf muuxannoo abboottiin keenya dhaloota hegereef jechuun hojjette kun nutis dhalootaaf dabarsuu qabna jaan qonnaan bultoonni kunniin. Umriin isaa haamata 100 jira laal amma kun gurguddaan gattanaa gadi kun hamma qotoonii gamma gubbaa kun hawgaa xaaliyaan biyya sana dhufu duruu biqilaa jira. Hamma jijjigiraa guddina keessatti kailaan bu'aa kan jira. Namni tokko gurra bilisa uume waan gaarii dalagee gaarii dabarsuu qaba. Akka shari'aan sanya jettutti. Waan gattee akka gattee makmaasatti wadalli harreedhaan booda sarduun hin biqilinii jedhan. Suni makmaasa fokkotaadha. Shari'aa islaamaatittis namni waan gaarii dalagee deemu. Seenaa gaarii bareedu. Habaqaa tokko gaarii dhaabdee ati mayoo deemte. Wanni kun ati duutullee du seenaan isaa. Waa sadii jira waa meeqa jira eegaa ati duute booda si booda deemtu dalagaan isii toltuun muka takka yoo dhaabde muka takkichaa dhaabdee ati deemte san yoo namni irraa nyaate ajirii qabdee jechuudha. Ilmoo takka qaraasifattee yoo deemte karaa ilmoo qacaltuu takka yoo qabaatte ilmoon sana rabbi raamataa godhuuf abbaan kee yoo jettee sii deemtiimi. Akkasumatti wanni takka amma kana gizee dhaabduu baraanaa irraa nyaate jetteeti miti. Anamma kaniin siimee bara
Akaakuun kiyya bibar gaafa ila sillaasii teqanii nama nyaachuu jiru. Seenaan Timiraa kun akka hin banneef namoonni jabeessanii dhaloota dabarsaa jiranis kan jiran tahuu ni dubbatu. Ani ilaa amma duraan dhaabbatu jiru ani gama kiyyaatti. Muka kana akkam banne zamana eenyu as-sadaadarra diree dhawaa kana bulchuu ture eenyu jettaan amma aadan faaraafaa dhufaniiti waliin nu qabanii muka kana kan balleessee nu jiran. Irra guddaan gaamma ijoolleen gaamma abbootiin guddoon waa beektu dhumtee miti. Shababni mala fa'aa okee kuni maallaqa ammaa kana kan dhaabbanne kana waasi'a kana dachii balleessu jira. Ani immoo dideetiin asitti asiin dhafe mala ilmaan kiyyaa fi tijaa jira malee dideetiin maallaqa tuguru hin cirre habbata kan cirre namni duran. Yeroo ammaa garuu namoonni hedduun magaalaan babal'achaati jirti jechuun muka kana mancaasaa kan jiranis ni argamu. Abbootiin ooyirotaa kun galii gaarii irraa argachuun namootaaf illee carraa hojii uumaa akka jiranis ni addeessan.